odeeffannoo baargamaa argannetti gaafanchuu Champions League Awurooppaatiin Arsenaal waggoota 20 booda xumuraaf darbeetiin kan inni jiru. Kilabni kun yeroo lammaffaa fi xumuraaf kan gahee goolii 1-0dhaan Atletico di Madrid kan inni injifatee qabxii walii galaa immoo goolii 2-0dhaan injifachuudhaan xumuraaf kan darbe. Bukaayoo Saakaa daqiiqaa 44 irratti gooliin galchee injifannoo Arsenaalii fi labsiteetiin kan jirtu. Atletico Madrid taphoota 3 Champions League Awurooppaatiin bara kan Arsenaal waliin taphateen tokkollee injifachuu hin dandeenye. Lamaan mo'ameetiin tokko Wanda Metropolitanotti kan taphatan qixaan kan xumure. Mikel Arteetaan tapha kana injifachuu isaaniitiin leenjisaa sadaffaa taphoota 3 jalqabaa Diego Simeone injifatan ta'aniitiin kan jirani. Carlo Ancelotti fi Maurizio Sarri kana dura taphoota 3 jalqabaatiin Diego Simeone injifachuudhaan seenaa gaariidha kan qabani. Arsenaal erga bara dorgommii 2005 xumuraaf darbeetiin hin beeku. Yeroo xumuraaf gahuudhaan Barcelonaan mo'amuun waancaa kan dhabe waggoota 20 booda yeroo lammaffaaf xumuraaf gaheetiin jira. Kilaba jalqabaa taphoota Champions League Awurooppaa osoo hin mo'amin xumuraaf gahee ta'eetiin jira. Taphoota 14 bara kana taphate hundaanuu hin mo'amne. Atletico Madrid ammoo yeroo afuraffaaf dorgommii kanaan xumuraaf gahuuf morkatus hin milkoofne. Arsenaal carraa goolii galchuus hedduu argateetiin ture, garuu taphattoonni isaa osoo ittiin fayyadamin hafan malee goolii hedduu galchuuf carraa qaba ture. Victor Gyökeres kubbaa yeroo 2 goolii galchuuf carraa argatee balleesseetiin kan inni ture. Kanas ta'e sana Arsenaal amma Englandittis ta'e Awurooppaatti yeroon kan Arsenaal jechuun ni danda'ama. Shaampiyoonii dorgommii lamaaniitu kan Premier League England fi akkasuma kan Champions League Awurooppaa ta'uudhaaf murteen harkuma isaa jira. Taphoota isaafan injifachuun qofti shaampiyoonii kan isa taasisuudha kan ta'u. Taphataan sarara jidduu Arsenaal Declan Rice Amazon Media jedhamu waliin turtii taasiseen akka hanga ammaatti wanti dorgommii kanarratti hojjenne waan salphaa miti, xiqqeessaniitiin ilaaluu hin qaban jechuudhaan dubbateera. Gammachuu keenya ibsachuudhaaf amma yeroo sirrii irra jirra. Dorgommii kilaboota jajjaboo Awurooppaa hirmaachisu injifachuudhaan bakka kana geenye jechuudhaan kan inni dubbate. Akkanumaan hanga xumuraatti imaluufis hojjanna jedheetiin jira. Tapharraa baatee taphatti yoo deebitu ni ulfaata. Kanaaf immoo yoo hin qobboofne kubbaa miilaatiin milkaa'uun ulfaataadha. Nuti sanumaa gooneetiin kan injifanne jedheetiin jira. Declan Rice goolii 1-0dhaan yeroo dursine akka injifannu beekee ture. Waan addaa hojjechuu qabna kana boodas jechuudhaan kan dubbate leenjisaan Arsenaal Mikel Arteetaan ammoo waliin taanee seenaa irra deebineerra namootaa fi namoota milkaa'ina kana keessatti hirmaatan hundaaf ni galateeffadhaa, isaaniif gammachuu addaatu natti dhagama jechuudhaan kan dubbate. Ittiinis booneetiin jira kan jedhe. Simannaan isteediyeemiin alattis ture. Adda ta'uusaa Mikel Arteetaan kaaseera. Deeggarsi akkanaa kun jira jedheetiin kana dura hin yaadne jechuudhaan kan dubbate. Mikel Arteetaan nama hundaafuu hiikaa guddaa qaba. Dorgommii kana xumuraaf gahuun maal akka ta'e ni beekna jedheetiin jira. Taphattoonni hojii ajaa'ibaa hojjetaniiru. Waggoota 20 booda xumuraaf geenye jirra. Amma kana dura yeroo tokko Arsenaal xumuraaf kan gahe, amma yeroo lammaffaa xumuraaf gahuu isaati. Arsenaal riikardii kanaan ni boonas jedheetiin jira. Taphoota 14 walitti aanseetiin osoo hin mo'amin xumuraaf kan gahe riikardii kanaanis ni boonna. Sababni isaas morkattoonni hundi sadarkaa kanatti hammam ulfaataa fi qormaata akkamii akka ta'anis ni beekna jedheetiin jira. Mikel Arteetaan Atleticoon garee cimaa akka ta'es ni beekna. Kilaba immoo deebi'eetiin qabxii taphaa jijjiiruus danda'u akka ta'e ni beekna. Kana bira dabarree as gahuun keenya waan ittiin boonudha jechuudhaan kan dubbate. Champions League Awurooppaa irratti taphoota 14 akkuma sila kaase osoo hin mo'amin xumuraaf darbuun ni yaadatama. Kana dura yeroo 13 dorgommii Champions League Awurooppaa taphoota 13 bara 2005 osoo hin mo'atamin kan imale Arsenaal qofa seenaa ofii isaa
bara sana qabate bara kanarra deebi'eetiin kan jiru. Arsenaal bara 2006 booda yeroo jalqabaaf waggoota 20 booda xumuraaf yoo ga'u, Atileetikoo Maadriid bara 2014 waggoota 40 booda xumuraaf ga'e. Ta'anuudhaan kilaba yeroo dheeraa booda xumuraaf ga'e kan ta'e. Kana malees bara 2005 Liverpool waggoota 20 booda xumuraaf kan ga'e riikardii sana yookaan immoo yeroon isaan ittiin waliin xumuraaf ga'an wal fakkaataadha. Bara kana Arsenaal taphoota 14 keessaa 9 gooliin irratti hin galle. Kilaboota dorgommii kanarratti hirmaatan hunda keessaa kilaba fooyyeedha jechuun ni danda'ama. Arsenaal kana booda taphoota Champions League yookaan tapha Champions League tokko yoo injifate riikardii hedduu fooyyessuudha kan inni danda'u. Jalqaba irratti Champions League Awurooppaa yeroo jalqabaatiif kan injifatu ni ta'a. Kanaan alatti ammoo hongee waancaa ardii Awurooppaa waggoota 32 irraa tures kan hambisu ni ta'a. Waancaa kilaboonni biyyoota ardiilee garaagaraa waliin taphatan irrattis kan hirmaatu ni ta'a. Waancaa kilaboota addunyaa 2029 kallattiidhaan kan darbu. Dabalataan immoo kilaba Ingilaandii 7ffaa waancaa ardii Awurooppaa injifate ni ta'a. Champions League Awurooppaa taphni walakkaa xumuraa har'a Paris Saint-Germain Bayern Munich waliin morkiin taasisan kan eegamudha. Tapha duraa goolii 5-4 PSG'n kan injifate. Tapha kanaan immoo kilaboonni lamaan morkiin taasisan kan eegamudha. Kilaboonni lamaan bara kana kilaboota goolii hedduu Champions League Awurooppaa galchanidha. PSG'n goolii 43, Bayern Munich goolii 42 galchaniiti jiranii. Waggoota 26 booda kilaboota dorgommii kanaan goolii hedduu galchan ta'aniiti kan jiranii. Barcelonaan kan duruu bara 2002 goolii 45 galchuun riikardii kan qabate. Sanii as kilaboonni goolii hanganaa galchan hin jiranii. Gama PSG'tti Ashraf Hakimiin miidhama isa mudateen tapha kanarratti akkan hirmaanne foomeetiin jira. Leenjisaan PSG Luis Enrique gara Munich gaafa imaluu wanti sodaannu tokko hin jiru jechuudhaan kaasaniiti kan jiranii. Taphichi immoo ammas tapha gooliin hedduu irratti galuu akka ta'us tilmaamaniiti jiranii. Sababni isaa ittisni garee lamaaniitu laafaa ta'urraa kan ka'e kun ni ta'a fi kan eegamu. Odeeffannoo birootiin liigii Awurooppaa taphni walakkaa xumuraa har'a ni taphatama. Kilaboota Ingilaand Aston Villa fi Nottingham Forest kan walitti fidee Villa Parkitti kan waliin morkatanii. Tapha duraa Nottingham Forest goolii 1-0 injifachuun isaanii yaadatama. Amma dirree isaatiin ala qabxii kana eegsifatee bahuudhaaf kan taphatu. Freiburg Braga waliin taphataa. Bragaan goolii 2-1 injifateetiin ture. Tapha kanaan qabxii isaa eegsifachuuf innis kan morkatu. Crystal Palace dirree isaatiin ala Conference League Awurooppaatiin Shakhtar Donetsk goolii 3-1 injifatee kan ture. Dirree isaa irratti har'a kan taphatu. Strasbourg Rayo Vallecano waliin morkiin taasisan Conference League Awurooppaatiin tapha eegamu biraati. Phil Foden waliigaltee Manchester City waliin qabu hanga bara 2030tti dheeresseetiin jira. Hanga umriin isaa 29 ga'utti taphataan kun bara 2000 umrii isaa 17 irraa kaasee waggoota 8 City waliin dabarseetiin jira. Waancaa Premier League 6 dabalatee waancawwan hedduu kan injifate. Taphataan Chelsea Joao Pedro ammoo kilabichi mo'amuu isaatiin dhiifama gaafateetiin jira. Torbee darbee kilabichi kan mo'ame Nottingham Forestiin taphattoonnis of laaluu qabna jedheetiin kan jiru. Edin Terzic ammoo bara dhufurraa kaasee leenjisaa Athletic Bilbao ni ta'uu fi kan eegaman leenjisaan duraanii Borussia Dortmund